magaalaan kan dureessaa qofa osoo hin taane kan hiyyeessas hunduu akka isaatiitti keessa jiraachuu akka danda'u qabatamaadhaan kan itti mul'isuudha jechuudha. Magaalaa jiraattota isheetiif mijatuu taatee uumuu dandeenyeerra jechuudha. Biqiltuu garaagaraa dhaabuudhaan magaalaa keenya haala qilleensi isaa mijataa akka ta'uu fi misoomni koriidarii karooraa fi tarsiimoo magaalaa tokko yookiin magaalaa adda addaa gidduutti daandii geejjibaa ammayyaa fi bu'uuraalee misoomaa garaagaraa misoomsuu irratti xiyyeeffachuun hojjetamuuf karoorfamee hojjetamaa jirudha. Daandileen ammayyaa'oo sadarkaa isaanii eeggatanii fi guddinni hawaas dinagdee magaalota saffisiisuuf murteessoo ta'an kallattiilee garaagaraan magaalota keessatti hojjetamuun hawaasni irraa fayyadamaa akka ta'uuf hojjetamaa jira. Itoophiyaa keessatti misoomni koriidarii akka fakkeenyummaa gaariitti magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jirurraa muuxannoo argameen yeroo ammaa magaalonni naannolee biyyattii hedduun misooma kana gara magaalaa isaaniitti fiduun hojiirra oolchuu irratti argamu. Magaalota hojiirra oolchaa jiran birattis kaka'umsi guddaan mul'achaa jira. Egaa misooma koriidarii kana yoo jennu yaadni kun yaada haaraadha biyya keenya fi biyyoota guddatan keessatti hojiin misooma koriidaraa 1969 irraa kaaseti hojiirra ooluu kan jalqabe kan keenya garuu reefu jalqabuurra jirra. Yaadni isaa haaraa yaa ta'uyyuu malee hawaasni keenya illee immoo uummanni magaalaa keenya yaada kana dafee ofitti fudhatee yaadni kun yaada barbaachisaa ta'uusaa sadarkaa adda addaatitti hubannoo gahaan irratti qabamee hojii keessa galamee jira. Gama kanaan akkuma jedhame magaalaa Jimmaa keessatti hojiin baay'ee fakkeenyummaa qabu hojjetamaatidha kan jiru. Sababni isaa misoomni koriidaraa kun karaa tokkoon walqixxummaa uummanni keenya magaalaa keessa jiraatullee kan mirkaneessudha jechuudha. Magaalaan kan dureessaa qofa osoo hin taane kan hiyyeessas hunduu akka isaatiitti keessa jiraachuu akka danda'u qabatamaadhaan kan itti mul'isuudha jechuudha. Tokkoffaa paarkiiwwan adda addaatiitu hojjetama, paarkiiwwan konkolaataa hin hojjetama, deemsa lafoo namni lukaan kan irra deemu hin hojjetama, iddoowwan giriinariiwwan adda addaa hin hojjetama, bakka namni itti boqotu hin hojjetama. Karaa adda addaatiin komponentiiwwan hedduu of keessaa qaba jechuudha hojiin kun. So gama kanaan magaalaan Jimmaa sadarkaa tokkoffaadhaan magaalaa fooyya'umsa guddaadhaan hojii kana hojjetaa jirudha. Kan biraa Bishooftuullee fudhachuu dandeenya. Magaalaan Bishooftus sadarkaa kanatti haalli gaariin itti hojjetaa jiru jira. Roobee fudhachuu dandeenya. Magaalonni hojii kana hin jalqabne hin jiru jechuudha. Keessumattuu magaalonni itti waamamni isaanii naannoodhaaf ta'an magaalota 23 kana keessatti sadarkaa adda addaatirra yaa jiraatu malee hojii kana lafa qabsiisuudhaaf bal'inaan itti hojjetamaa jira jechuudha. Yaanni isaatis bitamee jira uummata biratti jechuudha. Uummannis yaanni kun akka isa fayyadu beekee deeggarsa tumsa taasisuu danda'uun isarra jiraatu sadarkaa adda addaatiin taasisaa jira. Seenaan magaalota biyya keenya rakkoo hamaa qabaachaa akka ture hin beekama. Magaalaa jiruuf jireenya uummata keenyaatiif mijataa hin taanedha magaalaan biyya kana keessa ture. Isa kana jijjiiruudhaaf kabajamoo muummichi ministeeraa keenya inisheetiivii misooma koriidarii magaalaa kana erga fidanii booda hojiitti erga garree akkuma ija namaatiif mul'atuu fi qalbii namaatiif gammachuu kennu kana magaalaa hawwataa magaalaa jiraattota isheetiif mijatuu taatee uumuu dandeenyeerra jechuudha. Inni kun tokkoffaa dinagdeen karaa saffisa qabuun akka guddatu magaalonni keenya guddina ariifataa keessatti akka galanii fi akka guddatan kan taasisudha. Inni lammaffaa daldalaafis mijataa akka taatu kan taasisudha. Inni sadaffaan ammoo haala qabatama magaalaa keenyaatiin hoggaa ilaallu jiddugala turizimii ta'uu ishee wajjin wal qabatee akka turistoota keessummeessuudhaafis haala mijataa kan uumtu ta'uu isheeti. Kanaaf faayidaan akka biyyaatti magaalaan koriidariin magaalaadhaaf qabu baay'ee isa guddaadha jedhee namana. Biyyoota biroo birattis biyyi kun miidhaginaa fi hawwattummaan maqaa gaarii akka uummattuuf gumaacha guddaa gumaata. Daandiiwwan magaalota biyyattii baay'een kanaan dura ijaaraman dhiphachuurraan kan ka'e tajaajila si'ataa fi ariifataa kennuu irratti hanqina guddaatu irraa mul'achaa ture. Hawaasni magaalaa keessa socho'uun waan barbaadu raawwachuuf rakkoon jiru laayyoo miti. Daandii miilaa hawaasni itti fayyadamuu fi qaama miidhamtoota tajaajilu giddugaleeffachuun waan hin hojjetamnee fi
sochiin isaan guyyaan taasisan yaaddoon akka guutamuuf kan affeeredha. Duraan lukaan deemuuf rakkatta. Karaan konkolaataa fi karaan nama bakka tokko hin jiru. Amma namni illee mirga guutuu argate akkuma konkolaataan mirga guutuu argate. Konkolaataan illee karaa tokkorra hin deemu walitti illee hin buune jedhee shakkii tokko keessa hin jiru. Kana hundaaf milkaa'ina kana hundaaf koriidariin carraa hundaafuu banee lafoo deemtotaafis carraa kennee konkolaattota bitaa mirga deemaniinis akka fedha isaaniitti ispiidii barbaadaniin akka deemaniif carraa banee koriidariin bu'aan isaa kana fakkaataa hundi keenyatti gammannee irra socho'aa jirra kunoo ilmoo. Uummanni karaa lukaan deemu akka deemuun dhabee rakkachaa ture. Amma yeroo ammaatiif iddoon balfaa adda qophaa'ee magaalaa Shashamanneeti asii galuun kun baay'ee gammachuu guddatu uummata dhagameera. Uummanni galatuu guddaa qaba. Kanammoo isinis ta'ee qaama mootummaa waan kana yaadee asii hojjeteef uummanni galatuu guddaa galchaa jira. Baay'ee gaariidha. Hojiileen misooma koriidarii wayita hojjetaman qaama miidhamtoota akka kanaan duraa osoo hin daganne ilaalcha keessa galchuun hojjetamuun akkaan murteessaadha. Hojjetamaas jira. Sababa rakkoo daandiin balaa tiraafikaa qaamaa fi lubbuu akkasumas qabeenyarra miidhaa ga'uu malu hambisuuf ni gargaara. Misoomni koriidarii rakkoowwan kanneeniif furmaata fidee kan dhufe. Koriidariin tokko akka magaalaatti yoggaa ilaallu koriidariin keessatti public space dhaatu hojjetama. Public spacein kun iddoo ijoolleen kubbaa miilaa itti taphatan, kubbaa harkaa itti taphatan, geessotas dabalatee iddoo ittiin tapha kubbaa adda addaa ittiin taphatan ammayyaa akka ta'e of keessatti kan hammateedha. Kana bira darbee ammoo iddoo daa'imman ittiin taphatan ammas iddoo tapha ijoollee itti taphatan paarkii keessatti kan hammateedha. Inni kun faayidaa guddaadha qaba jechuudha. Bashannanaaf ijoollee ofii fuudhanii manarraa baasanii iddoo bashannanaa geessuudhaaf akkaataa hawaasni ittiin rakkanneef haala kam mijeessuudha jechuudha. Idduma dhiyoo isaaniitti paarkiidhatti kan akka ijoolleen isaanii bashannan akka taphatan gochuu danda'a. Kun faayidaa olaanaadha qaba. Inni lammaffaadha galgala magaaluma kana fudhanne duraan daa'ima qabatanii namni hin ba'u jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Walkwayin baay'ee rakkisaadha. Kanaaf maaltu godhama amma yoo namoonni gurguddaan umriin isaanii gurguddaa ta'es galgala ijoollee isaanii wajjin wookii akkaataa ittiin godhan deemsa miilaa akkaataa ittiin taasisan jiru. Akkasumas daa'ima isaanii wajjinis akkaataa saniin daa'ima qabatanii namoonni deemsa hin taasisu jechuudha. Galgala iddoo faawunteenii kanatti namni baay'een kan dabarsu. Kanaaf baay'ee haala mijataa hawaasa keenyaaf uumee jira. Kun immoo jiruuf jireenya uummata keenyaa irratti bu'aa guddaa kan dabaluu fi hiikoo guddaas kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Misoomni koriidarii magaalaa tokko keessatti bakkeewwan murteessoo ta'an wal quunnamsiisuun miidhaginaa fi hawwattummaa magaalaa akka dabalutti hojjetamaa kan jiru. Kaayyoon misooma koriidarii magaalaa sochii hawaasaa fooyyessuun guddina madaalawaa jajjabeessuu fi sochii dinagdee bakkeewwan misoome irratti dadammaqsuuf ni gargaara. Misoomni koriidarii magaalaa irra jireessaan bakkeewwan manneen jireenyaa, daldalaa fi bashannanaa haala gaariin wal simsiisuun misoomsuun fayyadamummaan hawaasichaa bu'uurarraa akka dabalu taasisaa jira. Naannoo kana duraan ni beekna. Miidhagni akkanaatis hin jiru. Yoo achi as dhufanii golgola amma immoo jannata fakkaatee olaalan akka ajaa'iba miidhagdeet bareeddee toltee kantiibaan keenyalleen haa galatoomu jenna Haayiluu Jaldee haalaan isa galatoomfannaa yoo achi ol dhufanii duubatti illee olaalanii duraan hin golgoloyti hattuu keessan namadha amma hattuun dhokattallee hin mul'atti haalaan bareeda jechuudha. Dinagdee si'oomsuu keessattis gahee olaanaadha qaba. Fakkeenyaaf sochii tiraafikaa yoo ilaalle iddoowwan adda addaa irratti paarkingileen hojjetamanii jiru. Paarkingilee sanitti namni karaa tasgabbii qabuun makiinaa isaa dhaabee mootora isaatis kan fayyadamuu danda'a. Deemeetis wookii godhee akkasumatti wanna jedha. Kanaaf dinagdee hojii wal qabatee akkuma argitan manneen daldalaa hundi isaa bifa gaariidhaa fi kastamarii hawwachuu danda'uun ijaaramee karaa ammayyaawaa ta'een akkaataa ittiin deemamaa jirutu jira. Iddoowwan koriidariin ga'e hundatti daldalli akkaataa ittiin babal'achaa jirutu jira jechuudha. Magaaluma keenyaa yoo fudhan iddoowwan manneen daldalaa fooyyeen hin jirre erga koriidariin ijaaramee booda immoo manneen daldalaa fooyyee fi fooyyee ta'an bal'inaan akkaataa ittiin banamanii hojii keessa namni galeetu jira jechuudha.
magaalaan bakka jireenyaa miidhagduu fi hawwatamtuu ta'uun ishee immoo hawaasa fayyaalessa horachuuf bu'aa guddaa qaba. Hawwattummaan magaalaa dabalaa ammuma deemu turistoota harkisuun gara kana dhufanii daawwannaan taasisan biyyattiif galii ni argamsiisa. Magaalaa keenya keessatti hojii magariisummaa hojii bal'atu hojjetamaa jira. Keessattuu waqtiin kun waqtii bonaatti wal qabatee iddoolee dhaabbii biqiltuu magaalaa magariisummaa taasisuudhaaf barbaachisan hundarratti biqiltuu dhaabuu fi kunuunsuun iddoo kanaan dura bakka duwwaa turan marga filatamaa biqiltuu garaagaraa dhaabuudhaan magaalaa keenya haala qilleensi isaa mijataa akka ta'uu fi iddoolee paarkiidhaan bashannanaaf wal qabatan biqiltuu gosa garaagaraa nyaataaf gaaddisaaf barbaachisan hunda iddoo bashannanaa fi cidha garaagaraa keessummoonni adda addaa itti fayyadamanii fi iddoo oolmaa dargaggootaaf filatamaa ta'an qilleensa isaaniitiif gaarii isaaniitiif waan hundaafuu gaarii ta'an akka magaalaa keenyatti kunuunsaa fi dhaabbii isaaniitiin hojii guddaa hojjechaa jira. Misoomni koriiderii magaalota rakkoolee hanqina bu'uuraalee misoomaan wal qabatanii isaan mudatan furuuf guddina magaalotaa itti fufiinsa qabu tolchuuf faayidaa guddaa qaba. Koriideriin magaalaa tokko giddugala industirii waliin walitti hidhuun naannoo misoomsuu fi dandeettii dinagdee magaalotaa cimsuuf ga'een qabu olaanaadha. Pilaanii fi miidhagina magaalaa dabaluu irrattis akkasuma. Gaheen hawaasaa baay'ee guddaadha. Magaalaa kana tokko hojiin hojjetame pilaanii qabsiisuudha. Pilaanii kabachiisuudha. Isa kanaaf ammoo hawaasa wajjin mariin taasifame hawaasni itti amanee gara duubaatti meetira 16 hanga 20 gara duubaatti siqeeti jechuudha kan manneen isaanii ijaaran. Deebi'anii manneen diigaman hunda isaa erga diiganii booda ofii isaaniitiif bifa hawwataa akka argitan kanatti ofii isaaniitiif deebisanii ijaaranii magaalaa kana fakkaattu nu wajjin ijaaruu danda'aniiru jechuudha. Kun immoo gahee olaanaadha. Faayidaan misooma koriiderii caalaatti kan giddugaleeffatu hawaasa magaalaa fi naannawaa jiraatu waan ta'eef hawaasni milkaa'ina misooma kanaaf dammaqinaan tumsa taasisuun murteessaadha. Magaalaa labataa ammaa fi egereef taatu ijaaruuf waliin hiriiruun gahee keenya haa baanuun dhaamsa qophii keenyaati.